BBS burqaa odeeffannoo haqaa. Oromoon erga dhuma jaarraa 18ffaa sirna nafxanyaa kaaba biyyattii irraa ka'een cabee sirni gadaa laamshawee afaan aadaa fi seenaan isaa akka baduuf irratti xiyyeeffatamee jalqabe osoo guyyaa tokko haara hin galfatiin karaa isaaf dandame hundaan qabsoo godhaatuma ture. Xiyyeeffannoon qophii keenyaa irraa ammoo hayyuu Oromoo beekamaa fi hundeessitoota sosso'a afran qalloo keessaa tokko kan ta'e Abookar Muusaa fi akkasumas gumaata guddaa inni guddina afaaniitii fi aadaa Oromootiif laate kan isin biraan geenyu ta'a. Haga dhumatti yoo nu faana turtan seenaa goota kanaatii fi gumaacha inni qabsoo Oromootiif gumaache akka waan hedduu irraa barattan ilaalcha keessa galchuudhaan qophii tana isiniif qopheessineeti jirra. Isinis kabajamtoota daawwattoota keenya nu wajjin turtanii seenaa mi'ooytuu tana akka habbuuqqattan kabajaan isin afeerra. Dandeettii kennaa uumaa fi beekumsa barataniin gargaaramuun saba isaaniitiif waan hojjetaniin yookaayis laalaa fi rakkina saba isaanii hiikuuf tattaafata godhanii fi wareegama baasaniin seenaa saba isaanii keessatti boqonnaa miidhagaa namoonni qaban qooda gumaachaniin wal caalinillee yeroo fi naannoo mara keessatti hin dhabaman. Garuu waan hunda biratti dinqisiifamaa ta'e hojjechuudhaan hawaasa keessatti jijjiirama guddaa fidaniin akka urjii bakkalchatti hiriyoota isaanii caalaa ifanii mul'atan. Jarri waan hojjetaniin waan bu'uraniin yookaan xurree baasaniin hawaasa keessatti jijjiirama addaa fidan kun eenyummaan isaanii bararraa baratti hanga'a. Eega isaan addunyaa irraa deemanillee bakka isaan hin jirretti hojii fi habaqaalli dhaabaan hidda godhatee lalisaa deema. Hayyummaa fi gootummaa isaanii kabajaa fi jaalala dheerinni yeroo hin irraanfachiifneen yaadatama. Maqaa fi yaadannoon isaaniitis dhalootarraa dhalootatti tarkaanfata. Warra haala walii kanatti zalaalan dinqisiifaman kun akkuma kan saboota biratti kan Oromoo keessattis qaaliidha. Haala kanaan afaanii fi aadaa Oromoo kana diinni